Ashama harka-fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootootaa hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa kootii galata rabbii isiniin jedha akkasumas wanti nani kabadhee dhufe maaliif yeroo baay'ee biyya keenya irratti illee taanaan biyya hambaa irratti illee taanaan dhugaa waaqayyo waan nama jibbisiisu waan nama gaddisiisu rafnee kaanee gurri keenya waan gaarii hin dhaga'u yeroo baay'ee guyyaa nagaan ollee galgala gurri keenya waan gaarii dhaga'u waan nama jibbisiisaa hojjaa ta'aa jira biyya keenya irratti illee biyya hambaa keessatti illee dhugaa baay'ee namatti ulfaata. Hundi keessanuu argitanii jirtu maanguddoo miidhana lubbuu isaaniitiin darbe kana nama akkanaa waa jechuudha. Maanguddoo akkanaa kan ba'eetoo galuu hin dandeenye kan fakkeenyaaf namni kun ijoollee ofiitti jecha jiraata malee nama takka jecha hin jiraatu. Hoo namni akkanaa kun lubbuun isaa darbu hagam namatti ulfaata dhugaa rabbii. Yoo daa'imman lafaa dhuftuun ture har'a hojjedheen jijjiiramee hojjedheen maatii kiyya jijjiiree kan jedhanii osoo yaadan lubbuun isaanii darbu dhugaa meeqatu jira. Kana wanta akkanaatitu jira biyya keenyarraas biyya hambaa keessallee dhugaa baay'ee ulfaataadha. Kan wanti lafa kanarraa waaqayyo bichaa gahee jedhee akka wallaalummaa keenyatti akka badii keenyatti waaqayyo bichaan gahee jedhee ifama isaanii godhee biyya keenya biyya nagaa nu godhee maatii keenya sa'a nama keenya nu tiksee umaa hin jennu akkasitti garuu waaqayyo tokkicha bichaatti keessa keenya onnee qulqulluudhaan keessa keenyaan waaqayyo kadhanne waaqayyo garuu fakkeenyaaf namarraa yoo liqeeffatte liqaa san hin argatta yookiin hin dhabda. Gaafa si liqeechanillee ji'a lamaan ji'a sadii ji'a afurii waggaadhaan si liqeechu gaafa liqaan guyyaa sun ga'e sirraa fudhatu garuu waaqayyo liqaa waaqayyo irraa hin liqeeffattus si liqeechullee waaqayyo sin gaafatu waa siif godhisan maaliif onnee qulqulluudhaan waaqayyo yoo kadhattan onnee qulqulluudhaan waaqayyotti yoo bochan waaqayyo gatee nu gatu. Waan baay'eecha waan abbaa dureecha waan guddaa waan xiqqaa dhugaa rabbii gatee nu gatu. Sababa saniifuu hundi keenya amantiidhaan ol qooduun bu'aan qabu, gosaan ol qooduun bu'aan qabu, malkiidhaan ol qooduun bu'aan qabu, beekumsaan ol beekuun bu'aan qabu. Gaasinitti maal kan bu'aa qabu onnee kee keessa keessi kee qulqulluu yoo ta'e waaqayyo siif dhagaa akka ijji gamnaa dura boochii jedha Oromoon hin mammaaqu. Akkuma sanii onnee keenya yoo fakkeenyaaf keessa keenya wanti ba'u wanta qulqulluu wanta hinaaffaa hin qabne wanta nama tokkotti jibba namaa hin qabne keessa keenya yoo ba'u waaqayyollee dhugaa akkuma fe'ellee turu waaqayyo guyyaadhaan nuuf waan gaarii gochuun isaa hin ofu. Sababa saniifuu obboleewwan koo kan shamarraatis kan dhiiratis maanguddoonis jaartinis waan gaarii haa goonu biyya keenyaafis nageenya biyya keenyaafis haa kadhannu. Nageenya maatii keenyaaf haa kadhannu. Nageenya daa'imma keenya nageenya waan hundaaf yaa kadhannu. Siniin jechuu jaaladha. Maaliif baay'ee ulfaataa ta'ee jira biyya keenya keessatti nama keenya keessatti. Yeroo baay'ee dhugaa baay'ee yeroo baay'ee wanta ulfaata bicha wanta gadda adda jedhan uumamaa jiru kana waaqayyo gahee jedhee akka badii balleessaa keenyaatti nuuf dhiifama yaa godhu biyya keenyaafis dhiifama yaa godhu ilmaan obboleewwan keenya
inni Oromoo keenya, inni saba keenya, inni biyya keenya kan kilkilaa kanan biyya isaa keessattis biyya hambaa keessattis gadi namaa jiru. Maatiin meeqa beela'anii mana isaanii dhabanii, maatiin meeqa qabeenya isaanii dhabanii, haati meeqa ilmoo ishee dhabdee, abbaan meeqa ilma isaa dhabee, haati mana abbaa manaa ishee dhabdee, abbaan manaa haadha ishee dhabee siqaa irra jiran kana Waaqayyo kana keessaa nu baasee biyya keenya biyya nagaa biyya gammachuu nuuf godhe. Maatiin keenya nagaa fayyaa nu godhe. Kan duraan darbee fi warra du'ellee Waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru. Maanguddoos, qeerroos, shamaras, jaartis lubbuu isaanii Waaqayyo isaan haa maaru. Yoo badii wayiillee godhatanii lubbuun isaanii darbee jiraate Waaqayyo dhiifama isaaniif haa godhu. Warroonni oduu wanna takka hin balleessine osoo waan namaa bira hin gahin osoo dubbatanii afaan isaanii keessaa hin ba'in lubbuu isaanii dhabeellee Waaqayyo gumaa isaanii isaaniif haa barbaadu. Maaliif lubbuun namaaf warqii dhabeettu? Lubbuun namaa warqii waa'ee warqiin tokko lafa kanarratti yoo kufe hin danda'u garuu uggaallee bakka sana iddoo taa'e garuu arguu hin dandeechu. Warqii dhugumaa warqii biqaa oriijinaala yoo ta'e lubbuun namaallee akkas. Lubbuun namaallee takka yoo baate hin deebitu. Akkuma warqiin takka yoo kufee bade soqamee yoo hin argamne sana lubbuun namaallee yoo baate hin deebitu. Lubbuun namaa warqii waaqee akkuma jedhasanii kan balleechaa isaanii malee lubbuun isaanii darbee Waaqayyo gumaa isaanii haa barbaaduu fi Waaqayyo nafsee isaanii haa maaru. Warroonni immoo biyya isaaniitiifis jedhanii du'aa jiran obboleewwan keenya warroonni lammii isaaniitiif jedhanii lubbuu isaanii abiddatti kennaa jiran kan du'a sila Waaqayyo lubbuu isaanii isaan haa maaru. Haadha isaanii abbaa isaanii isaan haa dandeechisu. Warroota jiran immoo warroota abidda meeqa keessa jira haadha isaaniitirraa fagaatanii abbaa isaaniitirraa fagaatanii biyya isaaniitirraa fagaatanii biyya keenyaaf jedhanii lolaa jiran biyya keenyaaf jedhanii lubbuu isaanii abiddatti biyya taatoo jiran Waaqayyo biyya keenya nagaa buusee obboleewwan keenya kana biyya isaanii keessatti deebisee nama maatii isaanii biratti galanii maatii isaanii ijaan argan isaan haa taasisuu. Biyya keenyas biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu isiniin jechuu jaalladha obboleewwan koo. Kana muluu wanti ani itti haasa'e balaa maanguddoo tokko irratti kana muluu haasaa dhage. Maaliif maanguddoon kun ijoollee isaa tan guddifadha jedhee malee nama tuqa jedheetii miti. Har'a maanguddoon tokko gabbaa'eetoo daabboo yookiin biddeen wayii alaa biteetoo ijoollee isaatiin laanne akkamitti jiraata ree? Jiraachuu hin danda'u. Wantoota akkanaaf jira biyya keenya keessa. Biyya hambaa keessattis wantoota baay'ee ijoolleen meeqa aniitu ifa aduu arguudhaaf kan sodaatantu jira. Wanta baay'eetu jira. Waaqa Rabbi bichaa biyya keenya biyya nagaa nuuf godhee maatii keenya nuutissee akka biyya waan itti biyya hambaatti nu nabbise Waaqayyo yaa Rabbi. Yaa Rabbi sumatu beeka sitti of kennee jira. Akka badii balleessaa keenya dhiifamu nu godheetu biyya keenyatti nu deebisee yaa Waaqayyo. Yaa Rabbi sumatu beeka sitti of kennee jira. Sitti dheejjinee jira. Yaa Rabbi jennee si hunda Waaqayyo yaa kadhannu. Onni keenya qulqulluu sa'aatii Waaqayyotti dhiyaattanii Waaqayyo kadhachuu danda'u. Yakka badaa yaadina sammuu keessan keessatti. Yakka badaa yaadina laphee keessan irratti arraba keessan irratti arrabni keessa waan hin taane akka dogoggortaniitu yoo dubbattan Waaqayyo dhiifama naa godhi jettanii barruu keessa Waaqayyotti yoo ergitanii kanatti Waaqayyo keessa kadhattan Waaqayyo saniif dhagaa obboleewwan koo biyya keenya illee nageenya kadhadhaa nama keenyafis nageenya kadhadhaa siriin jechuu jaalladha. Akkasumas haasa'a koo keessatti yoon dogongora qabaadhee jiraadhe irra naaf darbaa'e ija qalbiirra na hambisaa'e biyya keenya nagaa nuuf kadhadhaa nama keenya nagaa nuuf kadhadhaa biyya keenya Waaqayyo nagaa nuuf haa godhu nama keenya nagaa nuuf haa godhu
akka baanetti nu nambise biyya keenyatti nagaa fayyaadhaan nu haa deebisu siniin jechuu jaaladha. Viidiyoon kiyya har'aa asumarraan goolabaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti warroonni diraamaatii kiyya taatanii na jajjabeessaa jirtan guddaanaaf galatoomaa siniin jira. Akkasumas warroonni maamila kiyya hin taane immoo akka maamila kiyya taatan abdii fi kabaja guddaa isinirraa qaba. Akkasumas laayikii tuquu hin dagatinaa, sheerii gochuus hin dagatinaa. Maaliif hundi wal bira dhaabbannee waliin jajjabeessine eenyullee nu hin jajjabeessu. Nu yoo wal bira dhaabbannee ayizoo waliin hin jenne namni takka ayizoo nuun hin jedhu siniin jechuu jaaladha. Akkasumas turtii gaarii baay'ee si jaaladha, baay'ee sin kabajaa. Kan biyya ambaa keessa jirtanillee waaqayyo sin haa teessu, kan biyya keessa jirtanillee waaqayyo sin haa teessu. Inni ga'ee jedhee biyya keenya nagaa fayyaa nuuf haa buusu siniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.